بر تم تدري ديبس ديجا أستاذة سبب نساء مالي تكبير تكبير سجنتاني كوبي بشنناتي في كيس أكبدي غافي ديبي في كيس أكبدي هنگر ومات أكن ورد دفتن خبجان سنغافنا براتو تبابريان خان شمرانيتي في خان هاوني أكسم خان جولتي ليوني دندنجا أسيتي أحكام دبرتوتا برچا توراني غري غري دان جارماني والدرغم ميدا بكا خانت دياتني جراني أمغا أسمان درغمتوتا غرم مدركات أفرنا درغمتوتا غرم مدركا الله أكبر الله أكبر سمية ما شاء الله غري عايشات أما غرين نندنو تاكا أركتني جرانا كنامي غرين أمي أماراتيس تاكا أركتة غرين فاطماتيس تاكا أركتة غرين خديجاتيس تاكا غرين عايشاتيس يا ستارين يدورا باغا غرين أمي أمارا برا لاكو سمي غافي لاكو سلامة غافي لما فانا كنجت هيدي جتشون مايكي قبل هيدي جتشون ديغا مرسالة قوت جتشون أكا شريعاتي يا أولا دوغا موسو صبا إيه تافيكا دوغا موسو با صبا أستاذ صبا تكبير غرين نديرو لما ماركتن هاي غري أمي أمارة دي بنمس غري أمي أمارة لكم سمي لكم سر سنتمي لك إيشان سنتمي تكاني سندرو هاي غافي سنتمي تكفانا كنجا هالوون دوبرتين إسلامنا اندرت خيسة تورت أراكوون دوبرتين إسلامنا اندرت خيسة تورت أفرهمي أراكوون دوبرتين إسلامنا اندرت خيسة تورت أفرهمي dubartiin islaaminaan duratti dhalatuu siin jaalatanii tak jirtu awwaalu turanii lama hin dhaalchisanii sadi isuma akka qabeenyaatti dhaalan takbiir akkuma faatiyaa kana waliin qaraateen maashaallah rayyaaga gareetami garee ummi ammaara ummi ammaaraan warra ummi ammaaraa jechuun maal inni sama dura warra gubbaa fi warra asitti jaaba uffatee manatti والله يا أمتي يو عمر نور قباتس ربي عمر نور كاغري سني أوه يا جباتنا يا غري فاطمة أكو سمك إيه أكو بسا خرشان لغاسو بغافين خرشان فان نما دويرت إيو تهرامي ملي إينسسان دقيفتون همان كبوجا نما دويرت إيوتو حرامي ملي ينسسن دقيفتون همان كبوجا صبا صبا تكبير صبا أركتني جرين فاطمة تيس غري خديجة ناكوسا أكنا جت جاتون كرسنتيت جار سافي جارتين والدكون نتا جتورتي رجام مالي جار سافي جارتين والدكون نتا جتورتي رجام مالي أيه علي بن أبي طالب هذا من يسا فاطمة دك أجرا علي بن أبي طالب هذا من يسا فاطمة دك أجرا أكسما أبو بكر مالي أسماء أبي بكري أبي بكري فاطمة بنت ميسي جارتي من أبا هاتي من يسا دي تجرتي maal jettee mee usaa carraa qabdii usaa dubbatina akkasuma asmaan bintu umaysi abbaa mana isii abaabakr siddiq dhiixee jirti takbiir Ali ibn Abi Talib haadha mana isaa Faatimaa dhiqee jira faati eenyu asmaan bintu umaysiitis abbaa mana isii Abubakr dhiixee kanaafu jaarsi jaartii dhiquu irratti jaarsi dhiquu irratti adillaan kanatti bar takbiir ما شاء الله الرجاء جينا غرغري عائشة وما أدراك ما عائشة أيه قافي قرة تربفة أنا كنجا
akka nama du'e itti dhiqan himi akka nama du'e itti dhiqan himi ja akka nama du'e itti dhiqan himi tartiibaani dhiqaansa qofa durarratti hayyee bishaan ni qopheeffatta bishaan saabunaa itti guutee san booda namni tokko bishaan kasiitti naqu taha san boodarra namni tokko hadiqu kun dura garaa kana miiciica akka waan garaa keessatti hafe irraa bahu san boodarra istanjaa godhaafi san booda uduu akka nama fayyaa qabu hasalaataa uduu godheef san boodarra mataarraa eegalee mirga kanaan akkasumatti bishaan itti gannaqa moggaa bitaatiinis matarraa eegalee akkasitti itti gannaqa akkaataa san hoggu takkatti yoo kan dhiqamne taate hoggu 3 hoggu 5 akkasumatti itti fufuu danda'a. Takbiir! Aboo nama dibaami? Nama dibu? Nama dibu silaa nama diba garuu silaa barachuu baatan eegam eenyutu kanatti darree diree kana walitti dhaabeemuu danda'a. Takbiir! Gareen Aishaa maqaan balleessinuu jetti bara. Ayyee garee ummi ammaaraa deebine ammas lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa? 12. Gaafii lakkoofsa 12. 12 akkana jetti. Bakka duwwaadha tunis. Dubartiin haydii qabdu guyyaa Ramadaanaa keessa yoo xaaratte maal gootii maaliifii jedha? Dafa. Dubartiin dhiiga haydii qabdu takka guyyaa Ramadaanaa keessa yoo xaaratte maal gootii maaliifii ammas? Ayyee waliin mari'atanii adeemsanii qo'aagaa sagareetti himi. Kabajaa guyyaa saniitiif. Eenyu deebisu jirarra? Ayyee. Kabajaa guyyaa saniitiif nyaata nyaachuu hin qabdu. Takbiir! Kabajaa guyyaa saniitiif jecha nyaata firraa dhiisuu qabdi jette. Gabaabduu nurraa fixeemi. Ayyee garagaree ummi ammaaraa deemnu zaan nu deemu jirti hafarsinee finna. Lakkoofsa 11 akkana jaa 11. Dhiigni dubartitti dhufu gosa meeqaa? Dhiigni dubartitti dhufu gosa meeqaa? Gosa 3. Ayyee? Gosa 3. Takbiir! Dhiigni dubartitti dhufu gosa 3. Sadee warra manaatiif hin kan. Tokkoffaan maali? Dhiiga haydii lammaffaanoo? Sadaffaanoo? Takbiir! Garee Faatimaa. Lakkoofsa meeqa? 44. Taama deebisanii ayyee garee Khadiijaa jechuu kiyya. Lakkoofsa 44. Heeydi jechuun akka shari'aatti maalii jedha? Heeydi jechuun akka shari'aatti maalii? Dhiiga dhukkubaa fi rakkoo tokko malee yeroo isaa eeggatee gadaamessaa dubartiirraa yaa'u. Dhiiga dhukkubaa fi rakkoo tokko malee eeggatee rakkoo tokko malee yeroo isaa eeggatee gadaamessaa dubartiitirraa yaa'u sirriidha? Takbiir! Bakka ganaani barsiistan dhageessanii isin hundinuu sheekotaami majlisa isinii dhaabnaan ta'u. Takbiir! Garagaree Aishaa deebine. Lakkoofsa 5. Gaafii lakkoofsa 5. Shan akkana jaa. Dhugaa soba. Ustaadaan haala 3 qabaa jaa. Dhugaadha. Takbiir! Dhugaadha. Jabduudhaan? Jani bira. Ayyee garagaree ummi ammaaraa deebine. Gaafii lakkoofsa? 24. 24 afaan akkana jaa. Ulamaa'onni dubartiin fuula banachuu hayyaman. Ulamaa'onni dubartii fuula banachuu hayyamaniif galaami maaliin daangeessanii? Ulamaa'onni dubartiin akka fuula banattu hayyaman maaliin daangeessanii? Dafa. Jarri kaan calgaa yoo qircaarraa nyaachuu feetan malee. Zaanni deemti dafa. Sekoondii 5 qabdan. Tak. Lam. 3. Makoradhaa. 4. Fitinaan zamana sawwaan hin jirreef. 5. Dhumtee jirti irratti. Himtee barsheef. Hayyee. Garee eenyutu mata dhabdi? Garee ummi ammaaraa harka baasaame.
Gara ummi ammaaraatti deebisee gisee isaan asitti dadhaban. Mee? Nageenya. Ayyee. Fitnaan amanamuudha takbiir. Warri hawaasaa ammoo fudhata badhaasa geessaa fi gaboo. Xaadimma geessaa fi namni hawaasa keessaa deebise ammoo fudhata. Geessaa fi gaa. Geessiif. Ayyee. Isaan duratti asii saagar caasan. Dura kaayaa.